Aggaamii ijibbaata diinonni seenaa aggaaman qolachuudhaaf nuyi miseensonni mana maree paartii badhaadhinaa yaadaa fi gochaan kutattootaa fi bu'a qabeessa ta'uu akka qabnu hubannee jirra. Adda durummaanis dhimmoota murteessoo 7 irratti kan nurraa eegamuun olitti raawwachuuf kutannee kaanee jirra. Tokko, filannoowwan nageenyaa walitti bu'iinsa hambisuu danda'an kallattii maraan yaaluu fi hidhattoota qabsoo karaa nagaa murteessaniif waan barbaachisu hunda gochuu. Lammaffaa, filannoo nageenyaa moggaatti dhiibanii nageenya biyyaa fi uummataa irratti qabeenya biyyaa fi uummataa irratti badii qaqqabsiisuuf humnoota socho'an irratti karaa cimaa ta'een hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu raawwachuu. Sadaffaan, gaaffilee uummataa gama bulchiinsa gaarii haqaa fi dinagdeen ka'an hanga humna Itoophiyaan danda'ametti sadarkaa sadarkaan deebisuu. Afuraffaa, odeeffannoo sirrii fi dhugaa yeroo yeroon uummataan ga'uu fi odeeffannoowwan sobaa saaxiluu. Shanaffaa, gaggeessitootaa fi ogeessota tajaajilaa dhaabbilee irratti ramadamanii rakkoo naamusaa qaban malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsa gaariin uummata dararan irratti qabsaa'u. Ja'affaa, dameewwan qonnaa, industirii, turizimii, albuudaa akkasumas damee information teknooloojiin hojiilee misoomaa eegalaman caalmaan bu'a qabeessa gochuun inisheetiivota eegalaman fiixaan baasuun jijjiirama baadiyyaa fi magaalaa karaa hirmaannaa uummataa dhugoomseen mirkaneessu. Inni torbaffaan, damee dippiloomaasiinis faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa gama hundaan kabachiisuuf walii gallee jirra. Walumaa galatti nuyi miseensonni mana maree paartii badhaadhinaa imalli badhaadhinaa Itoophiyaa yeroo karoorfameen ariifatee akka fiixa ba'u gochuuf dhaadannoo qolachuu, tattaafachuu fi qulqulleessuu jedhuun hojiilee keenya itti aanan raawwachuuf murteessinee jirra.